uumamnumtuu bishaan wajjin wal qabataa jedheeti Oromoon kan amanu irreechis tokko bishaan irratti kan geggeeffamu jechuudha. Kanaaf bakka bishaan gurguddaan jiru kana osoo barbaanne Oromoon dhabnu kan jedhu ani yaada akkasiin qaba. Egaa qarooma laga Naayil kanaan wajjin wal qabata warri Kuush Oromoon achi keessaa qooda qaba. Laga Abbayyaa kana wajjinis Oromoon hidhata qaba jechuudha. Warri Kuushotaa kun naannoo laga kanaarraa kan isaan yeroo dheeraaf turanii akka ragaan agarsiisutti achumarraa suuta sosocho'aa akka deeman agarsiisa jechuudha. Kanaaf laga Abbayyaa kana duukaa Oromoon hidhata qaba durirraa kaasee irreecha irratti geggeeffataa akka ture ragaan agarsiisa. Irreecha isaa keessatti bishaan Abbayyaa ta'a. Dhugaan isin hin maddisiin cirracha Abbayyaa ta'a. Ammaaraan isin hin fixineedha. Inni kun cal jedhee lafaa kan ka'e miti jechuudha. Wantoota adda addaa safuun adda addaas keessumaa Oromiyaa gama dhiyaa kanaan laga Abbayyaa wajjin wal qabatan baay'eeti jiru jechaadha. Oromoo fi Oromiyaan biyya kanaaf utubaadha. Seenaa keessattis kanuma argaa turre jechaadha. Seenaa keessattis wanti nu argaa turre akka seeneffame sana osoo hin taane utubaa biyya kanaati jechaadha. Dhuguma dubbachuudhaafuu yeroo uummanni jaarraa 16ffaa maali jedhan kanattiyyuu uummata Itoophiyaa kana kan walitti fide. Hawaasummaadhaan kan walitti hidhe akka inni wal qabatu kan godhe eenyu Oromoodha jechuudha. Booda wanni ta'ee isaan kana sirna bulchiinsaa gonfoo hacuuccaa jala galchuudha malee dursee hojii hawaasummaa kan hojjete uummata kana kan walitti fide uummati Itoophiyaa kun tasgabbaa'ee iddoo amma jiru kan akka jiraatu kan godhe Oromoodha jechaadha. Gumaachisaa riilii baay'ee guddaadha jechaadha. Kanaaf humnaaf qabeenya isaatiin beekumsa kana isaatiin biyya kanaaf utubaa ta'ee tureera jechaadha. Kana seenaan ni agarsiisa. Kanaaf haala rakkisaa keessatti illee dhimma biyya Itoophiyaa keessatti hidha haaromsaa kana xumursiisuu dabalatee jechaadha. Diina biyyarraa ittisuu dabalatee haala rakkisaa keessatti illee Oromoon dhimma biyyaa irratti duubatti jedhee hin beeku jechaadha. Kanaaf waan lama hojjetaa ture inni ilaalan Oromoon amma. Tokko akkuma jedhee humna qabeenya isaa beekumsa isaatiin biyya utubaa ture. Gama tokkoon immoo walqixxummaan biyya kana keessatti akka mirkanaa'uuf immoo dhamaa ture jechaadha. Hojii gurguddaa kana kan inni hojjetaa ture dhimma biyyaa irratti keessumaayyuu duubatti jedhee hin beeku jechaadha. Yoo hidha kana yoo fudhanne hidha haaromsaa kana yoo fudhanne ani hadda jedheetiin ilaalaa. Tokko guddinuma isaatiin haddaa. Lammata irratti immoo hooggansa Oromootiin xumura argate jechuudha. Inni kun really waan salphaatti ilaalamu miti. Kanaaf akka addaattiin ilaala jechuudha. Fuula durattoo maal gochuu qabnaa kan jedhu anam tokko. Fuula duratti tokko wanni nu gochuu qabnu tokko ga'ee keenya qorannoodhaan ragaadhaan deeggarree beeksifachaa deemuun dirqama jechuudha. Keessumaa amma kitaabii amma qophaa'e kuni isuma sana tumsuudhaaf waan ta'e jechaadha. Ga'ee namaa xiqqeessuuf osoo hin taane sakaan gadi qabuudhaaf osoo hin taane dhamaatee uummata kanaa ragaadhaan deeggaranii qorannoodhaan deeggaranii qaama dhimmi ilaaluuf beeksisuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf ga'ee keenyallee maal akka ta'e himuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun waan yakka miti jechaadha. Waan gaariidha. Waan jabaatee itti fufuun irra jiraatudha jechaadha gama fuula duraatiin. Lammata irratti carraa hidhi kun uumu waan guddaadha. Ibsaatti dabalee ibsaan akkuma jirutti ta'ee waan hedduu qabaa ibsaanis haa ta'u garuu hidhi kun duubatti kiiloomeetirii 200-300 duubatti deebi'a jechaadha. Akkuma sila kaa'atiin ture madda tuurizimii guddaa ta'uudhaaf deema. Qabeenya qurxummii bal'aatu achirra jiraachuuf deema. Magaalota hedduun naannoo sanarratti hundaa'uudhaaf deema. Kanaaf akka dur komachaa turre sana otoo hin taane itti fayyadamummaa uummata keenya bifa isa gituun itti fayyadamummaa uummata keenya mirkaneessuudhaaf hojii guddaan fuula keenya dura jira jechaadha. Isa kana eenyuun eeguun nurra hin jiraatu. Carraa guddaatu jira waan ta'eef uummati keenya carraa kanarraa fuula duratti akka inni fayyadamee jireenya isaa fooyyeffachaatiin deemu isa kana mirkaneessaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Dabalee hidhi kun fuula durattis akka waggaa dheeraadhaaf tajaajila kennuudhaan danda'u
keessumaayyuu naannoo laga yaa'aa gara dhiyaa kanatti yaa'an keessuma Oromiyaa gama dhiyaa kanarratti hojiin qabeenya uumamaa kunuunsuu kuni hojiin piroojeektoota adda addaa kuni isaan kuni itti yaadamuutu irra jiraata jechaadha. Hidhuma kana itti tursiisuudhaafu uummata naannoo laga kana jiraatu isa kana fayyadamaa taasisuudhaafu hojiin fuula duratti irratti xiyyeeffatamee hojjechuutu irra jiraata. Bishaanii laga Abbayyaa irratti kan kontribuutii godhu Oromiyaan irraa kan baay'ee maddu xiqqoo ta'uusaa seenessi garaagaraa kan isaan agarsiisan himamee ture. Maaliif Oromiyaa irraa maddu xiqqoo ta'uusaa agarsiise yookaan maaliif biyaazii ta'e kan jedhu kun ideologically inni kun akkan ofii kootii hubadhutti Oromiyaa rikognaayizii gochuu diduu irraati kan itti fakkaata. Maaliif biyyi kun yaa'u Itoophiyaan jedhamtee kan beekamtu dura sabootaa fi sablammoota garaagaraa rikognaayizing gootu. Kanaaf waan Oromiyaan qabdu kanuma isaaniiti waan fakkaata. Kanaaf akkasitti godhan jechuudha. Isa kan amma jijjiiruu barbaacha jechuudha. Amma maal goone jijjiirraa amma Itoophiyaan kan keenya kan kootii jenneetu ideolojii kana yoo jijjiirre I think amma recognition sirriitti argata jedhanii yaada. Kana narratiiviin kun Itoophiyaan kan kooti kan jedhu of course istiriinis akkasuma jedha. Akkuma silaa Dr. Birraatuun kaasee ture administrative boundary amma Oromiyaa jettu kun akkasitti teessu malee yoo seenaa dudduuba deebine qoranne East Afrikaan kun iyyuu kan eenyuti kan jedhu kana sirriitti wanti agarsiisu jira waan ta'eef isa kana Itoophiyaan kan kooti kan jedhu irratti yoo narratiivii kana jijjiirre I think ideolojiin kun hin badaa jedhee ta'e yaada. Inni kan biraani wanti hin tuqamne waan bishaanii wajjin vaaluu bishaanii wajjin wal qabatu wajjiniin kan wal qabatu inni kun akka aadaa Oromootti Oromoon laga baay'ee vaaluu akka inni godhu. Maaliif lagdi hundumtuu abbaa qaba akka aadaa Oromootti abbaa lagaa jedhee laga qaba abbaa qaba waan ta'eef abbaan suni laga sanaaf vaaluu inni kennu baay'ee guddaa ture jechuudha. Kanaaf amma nuti amma generationiin amma isa sana deebnee re-institute goone cimsineetu keessumaatii lagdi bishaan baay'ee important ta'uusaa jireenya dhala namaatiif baay'ee important ta'uusaa sirriitti kana yoo achi ol kaafne generationiin amma jiru kun sirriitti baree isa kana fudhatee deema jedhee yaada. I think mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa Oromoo babbadan deebisee modern systemii keessatti itti fayyadamuu keessatti baay'ee cimaadha. Isa kana vaaluu Oromoon lagaaf qabu, vaaluu Oromoon mukaaf qabu, vaaluu Oromoon lafaaf qabu isa kana deebisee re-institute godhee generationiin amma jiru kun baratee akka inni deebi'ee waa'een bishaanii kun waa'ee lubbuu nama jireenyaa ta'uusaa sirriitti akka dhaloonni baru akka inni godhu I think abdiin qaba. Maaliif inni kun yoo baratame I think waan guddaatu deebi'a waan ta'eef jechuudha. Of course gaafa Itoophiyaan kun uumamte rakkinni uumame tokko maanni jalqaba cultural genocideetu gaggeeffame. Namti jalqaba gaggeeffame cultural genocideedha. Waan Oromoon lafaa fi isa gidduu jiru lafaa fi bishaanii fi nama gidduu jiru kana caccabsaniitu jalqaba achi booda maal ta'e lafti kun akka abbaan qabnetti lagdi kun akka abbaan qabnetti itti godhame waan ta'eef inni kun yoo deebi'e re-institute ta'e I think baay'ee jabaatee gatiin bishaanis gatiin lafaas achi ol ka'ee
baay'ee iddoon itti kennamee kunuunsa madheetan abdii qaba. Kanuma naachuraal riisorsi manaajimentiitii wajjin wal qabatee keessumaati iyyuu immoo daggala wajjin wal qabatee muka muruu wajjin wal qabatee aadaan Oromoo ola deemaan muruu jedheeti kan inni intirii godhu. Kana jechuun maal jechuudha? Bilchaachuu qaba. Namni jalqabaa riisorsii kanatti fayyadamu bilchaatee hubatee yoo ta'e malee akkuma hin taanetti mancaasadheeti kan inni aadaan Oromoo keessa jiru. Inni kun deebi'ee ammas riinstituut ta'eetu aadaa jenereeshiniin amma jiru kun baratee yoo jedhe I think lagdi kun illee mancaatirraa ni eegama. Akka barbaadettiin gogu yoo qabeenyi uumamaa kun eegameedha ta'ee yaada. Dhumarratti waa'ee laga Abbayyaa wajjin wal qabatee amma hidhameera. Bishaan gara sanatti deddeeman lagoonni hedduutu jiru. Lagdoonni kun garuu eegamuuti qabu. Eegamuu kan isaan qaban muka dhaabuu duwwaadhaan miti. Akka kootitti muka dhaabuu duwwaadhaan nan taane muka sana kunuunsuu tokko. Inni lammaffaan immoo warshaaleen garaagaraa iddoo garaagaraatti ni hundeeffamu abdadhaa ammas hundeeffamaa jiru. Warshaaleen kun waan poolishinii ta'e tokko waan isaanii mancaasu tokko keemikaala garaagaraa akka isaan achii gaditti laga kanatti gadi hin gadhiifne sirriitti eeguutiin I think sustainable bifa ta'een laga kanatti fayyadamna jedhee yaada. Galatooma.